Ani gannu baatu Zuwaay baatu jechuudha. As magaalaa Adaamaa irraa ergaa jirru hangam gahaa qarshii meeqa fixe. Irra caalaan namoota meeshaa mana keessaa jechuudha guutuu meeqa fixe akkasuma immoo tokko tokko meeqa fixe warra jedhanii gaafii itti ta'anii yoo tokko tokko himan hunda himi yoo ammootu iyyuu hunda himan tokko tokko himi jettanii hundumaafuu iyyuu mee maal qabdii gannoon ka jedhuu fi koottaa na wajjin. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuun hordoftoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoo jirra jirtu amantiif kutamdee umurazaa maa baddee yoo jettan viidiyoon hin laallamu viidiyoon sagaleen qabu. Akkuma sitti argaa jirtan maashina saanketaa yookiin daraqoota yookiin namoonni tokko tokko fuulii jedhanii saambusaa jedhanii hundumaafuyyuu isa qabdii jechuudha. Akkuma sitti argaa jirtan isa kana Faransaayiin qabdii jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya itti aansuudhaan meeshaan isin qabdu rakabootii Dubaayiiti. Rakabootii Dubaayii kana isa kana jechuudha. Garuu gannoon midijaa waliin qabdi. Kunoo akkuma asitti argaa jirtan kana rakabootiin Dubaayii midijaa wajjin sinii isaa dabalatee akkasuma immoo meeshaa xaqama saarvisii warqaammaalleen as jira. Mee ka jiddu galeessaa isin agarsiisa. Diizaayinii isa akka bareeduu fi akka namatti tolu kunoo argaa jirtan jedhee yaada. Warqaammadha jechuudha. Hubadhaa sirriitti. Warqaammaan kun sadarkaa akkasuma mootuyyuu hundi isaatuyyuu akkaataa garaagarummaa meeshummaatiin qaba. Tokkoffaa irratti qarshiin isaa diizaayiniidhaan lammaffaa furdinnaadhaani inni kun ordarii. Kana qofa doon ta'in diizaayiniin adda addaa furdaa ka ta'e kuwaalitii jettee orderiin malee dhufu yookiin ajajaan malee sababni isaa maaliif saarvisii warqaamman biyya keenya keessatti ajajaan malee dhufne yoo jettanii tokkoffaa irratti qarshiin isaa waan dabaluuf namni biyya keessa qarshiin ka dabalu hin bitatanii kana waan ta'eef jecha ajajaan malee naggaadee yoo fiddee jette kisaaraa seenti yoo ajajjee jette ammoo kisaaraan kan keeti waan ta'eef qabdii walakkaa kennite haala kanaan sii fidanii akkuma sitti argaa jirtan sawannaa qabdii saarvisii kuwaalitii warqaammaa qarshii 8,000 qabdi itti aansu asitti ammoo kana kabaratame yeroo hundaayyuu ni beeytani haaraawwan nan isinitti himu jiru qarshii isaallee hin beeytani meeshaalee adda ta'e yookiin ammoo haaraya kan isinitti himu tokko tokkoon jechuudha. Asitti kan argaa jirtan burcuqqoo kuwaalitiiti. Isumatu saarvisii irratti guurame jechuudha. Achi kan argaa jirtan makarajii shaayii sinii ofii qaba. Akkasuma immoo maqammacaa inni irra taa'u teessoo isaa kan itti diran kan mukaa ofii qaba. Kana qofa osoo hin tahin saarvisii warqaammaa wajjin faah jedhee kan deemu ziinaadha. Hedduu kan namatti tolu. Burcuqqoon kuwaalitii ammoo akkuma asitti argaa jirtan saarvisii warqaammaa wajjin kan isiin hin deemne jiru. Kuwaalitii jechuun bakka waan bareeda ta'e qulqullina qabu orjinaala jechuudha. Burcuqqoo orjinaalaati. Isiin sadarkaa qabdi. Qarshiinis hir'atee baay'ee jira jechuudha. Qarshii 3,000 wayii akkanatti isiin asitti argitan kun ammoo iyyuu gimmaash yookiin ammoo fireejaha jechuudha. Burcuqqoo sadarkaa qaba. Tokkoffaa irratti wanni ani isinitti himu burcuqqoon darzanii tokko ka qarshii 1,800 illee ni jira. Burcuqqoon darzanii tokko yoo hin yaadattan ta'e qarshii 1,200 illee bitaa ture asiin dura hin beeytanii. Itti aansuun ammoo iyyuu jookii asitti ilmoolee qabu kun jechuudha. Qarshii 2,700 jira. Kan qarshii 3,000 jira. Kan qarshii 4,000 jira. San filannoo keessanii qarshii 5,000 yookiin ilmoolee qabu wajjin babbareedan kunniin ni jira. Akkasuma burcuqqoon shaayillee jechuudha sadarkaa adda addaatiin qarshii isii mee har'a humna keessa madaalchistanii akka bitachuu dandeettan meeshaa hunda isaa qarshii ni jiruun isinitti burcuqqoo shaayii jechuudha. Tan shakala hin qabne tan ziina hin qabne yookiin bareedina hin qabne biffees kaa'uu fi akkasuma keessummaaf ittiin hin cinqanne mana keenya keessa fayyadamu. Qarshii 1,000 1,500 illee 1,600 illee darzanii hubadhaa hin jira. Qarshii 4,000 illee 3,000 illee haga qarshii 6,000 illee hin jira achi olii illee jechuudha. Itti aansuun mee as yoo deebinee jenne katimiraa kana inni sadarkaa adda addaa qaba. Ka qarshii 3,500 jira. Inni kun qarshii 4,500 guddaa waan ta'eef jechuu timira qofa osoo hin tahin irraa bananii isin agarsiisanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa maal qaba yoo jettan kuukisii mukassaraat waan barbaadan gosa 6 keessa naquu dandeettanii akkasuma mootuyyuu sahniin isaa kunoo akkuma argaa jirtan kan ziinaa bareedaa qaba hedduu namatti tola kan yoo keessaa baastan daabboo baay'ee itti godhuu dandeettanii kallattii lamaan fayyadamuu dandeettanii inni guddaan qarshii 4,500 itti aanan qarshii 3,500 kana alatti foorjidiillee ni jira furdinnaan sadarkaa wal caalaa jechuudha. Itti deebinee mee haa dhufnu rakabootii Dubaayii. Akkuma sitti argaa jirtan kan rakabootii Dubaayii biratti mucattiin tun firmuuzii dura qaba jette seetti. Tokkoffaa irratti rakabootiin diizaayinii fi guddina isaatiin saayiziin garagara jechuudha qarshiin isaa. Akkuma si argaa jirtan rakabootiin kun qarshii 29 jira, 27 jira, 25 illee jira. Kana jechuun kiyya 25 kanaa miti isinii haa galu. 30 wayii illee kanaa miti hundi isaa rakabootii illee akkaataa qarshiitii fi akkaataa meeshaatiin girgiraan isaatu haga guddatu laala adda isaati girgiraan
midijjaan isaatuyyuu qarshii 4,500 jechuudha. Akka kanallee hubattan barbaada. Midijjaan isaallee kunu argaa jirtanii ka jabanaarra kan jedhan malee ziinadhaaf hedduu namatti tola. Qabannaan isaa wanni hundi isaa marti jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kan akka hubattan barbaada. Asitti ammoo ka sukkaaraa kama isaati. Itti aansuun ammoo midijjaan kuni nama hedduu jaalatee bitataa jira. Rakabootiin Dubaay midijjaan qabaanne rakabootiin kun jechuudha. Yoo saarbiisii warqaammaa akkana bareedduu tanan qabaanne akkasuma ammoo tuyyuu cinaa isaatti firmuuzii waan qabaanne sufraa bareedaa waan qabaanne namatti hin tolu isiniin jedha. Mincattiin tun sufraa kana ammaaf afne malee isinii haa galu. Sufraa Dubaay rakabootii Dubaay waliin deemu adii ajajattee jirti. Akkasuma ammoo tuyyuu buzeellee rakabootii kan irra oofii fi kam akkanaa qabda jechuudha. Ka buzeellee ajajatti kana filattee jechuudha kunu. Agartanii miti hedduu namatti tola. Argitanii? Kunis jechuudha. Itti aansuun meeshaan ani isin argisiisu maashina juusiiti. Mee maashina juusii irrallee isinii hima. Maashinni juusii qarshii 6,000 hin jira, qarshii 8,000 hin jira, qarshii 10,000 hin jira, qarshii 15,000 hin jira, haga qarshii 20,000 hin jira. Maaltu qarshii 6,400 irraa kaasee haga qarshii 20,000 godhe yaa Ummu Razaan. Warri jettanii gaafii isinitti tahe akkaataa meeshummaa orijinaalummaa saachiin kunii dhaabbanni saachii yookiin shariikaan saachii kun qofti sadarkaa 3 hin jira. Inni kun tokkoffaa hedanii qarshii 8,000 itti aansee 6,000 ni jira isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Itti aansuun makarajiidha. Makarajii isin yeroo hundaayyuu hin beeytanii qarshiin haarayaa miti. Itti aansuun dallayaa bishaaniiti isallee ni beeytanii. Wanni haaruuf ani isinitti himu yoo jiraate distii tana jechuudha. Distiin tun orijinaala tantaatii fi distii seeramiikaa hedduu namatti toltu gaxa'aa 5 yookiin ammoo tuyyuu akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Meeshaa isaa guutuu qabdi ka'ee isin agarsiisa. Wantoota isin qabdu distii samoona kana dhufaa jirtu dura baddee turte hedduu namatti tolti jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kunuuti distii seeramiikaa hedduu bareedaa taatee fi ulaagaalee isaa hunda guuttatte ammayyooftu jechuudha. Kuni qabata biloonii isaati as keessaa baastee ittiin hidhatti haati isaa. Buzeelleen distii akkanaa hin qabdi. Ijoolleen tunniin lama waan isin ajaa'ibaa irraa meeshaan jira kun qabata jechuudha. Mana arabaatitti namni hin beeyne jirtanii kun akkana ittiin qabattanii ibiddarraa buusan jechuudha. Distii tun faafrikaa isii ilaala. Argitanii sarchi godhuu dandeettanii googilii irra seenaa sarchi godha isiniif baati. Asitti kunu akkuma argitan distii guddaa irraa hamma guddaa lama jiddu galeessa ammas kunis jiddu galeessa maxxabashaa qabdi. Maxxabashaan isiillee kunuuti hedduu namatti tola. Aduu waan birii meeshaan oo'ee jira. Kunuuti qabata isaatii kuni argaa jirtanii seeramiika hedduu namatti tolu orijinaala jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa inni kun qarshii gaafa sankaa bitamee jechuudha. Qarshii 20,000 lamaan jira. Akkasinitti toleen firiijidha. Firiijii uppilarii bitaa jira samuuna kana. Kun qabata isaati hiikamee jechuudha. Achitti itti gala waan ta'eef akkanumatti adeemuu fi barbaade kun qabata gubbaati. Kun qabata jalaati ka guddaa. Diqqaan kun ammoo tuyyuu kan gubbaati. Kun ammoo yeroo itti galu san akkana walitti cufata. Kun jidduu isaa gala jechuudha. Kunniin meeshaa isa ittiin galchanidha. Yoo ittiin galchillee haati jette itti galchaa fi kun uppileeriirraa firiijii kana namni bitan hin jiru. Jalaa fi gubbaadha kunu. Argitanii? Kunis meeshaa isaati. Kunis meeshaa isaati. Kunis meeshaa isaati. Qulfii kabaradoo maal fakkiilleeti kunuuti hedduu namatti tola. Qarshii inni kun sadarkaa qaba. Tokkoffaa irratti qarshii 50,000 jira. Akkasuma ammoo tuyyuu 53 jira. 55 illee jira. Kana maal ka godhee wajjin akkuma amma asirratti poppilarii jenne kana qarshiin isaa firiijiin akkaataa maqaatii fi akkaataa faafrikaa dhaabbataatiin garagara. Itti aansuun gassaalaa uffataa fi gassaalaa uffata miicuu akkuma argaa jirtan meengaddallee binnee jirra hedduu bareedaa ka tahee fi kan namatti toludha. Qarshii gaafsan ka bitame qarshii 70,000 isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkana fakkaata. Ammas ammoo tiriillee qabdi. Meeshaalee isin qabdu tokko tokkoon akkanumatti isin agarsiifna. Kan ittoo qabdi, kan waan maraatoo qabdi. Kana qofa osoo hin tahin meeshaaleen isin qabdu danuudha jechuudha. Masoobii buddeenaa qabdi, masoobii daabboo qabdi. Kunniinis jechuudha masoobiin buddeena qarshii 4,500 xiqqoodha. Tan daabboollee akkasuma jechuudha jabduudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kan daabboo keessa kaatan qabdi.
meeshaalee babbareedduu taate kana qofa osoo hin tahin kan biraallee afaa faashina tahee fi diizaayinii addaatiin qabdi. Akkuma asitti argitan kana jechuudha kan isiin qabdu carqii firaashaa mana keessatti afamu diizaayinii adda tahee fi akka mana kan kee keessatti argetti viidiyoo ilaaltee turte naaf dalagi jette haala amma argitan kana jechuudha. Kun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namootiin jaalattan qofa isa kana ajajachuun qarshiin isaa immoo kaan irra dabala. Sababbiin isaa jechuudha karaa lamaan afachuu dandeetti. Inni kunillee carqii Arabiyaa Majlisiiti. Akkasuma carqiin kunillee carqii Arabiyaa Majlisiiti. Karaa lamaan ittiin dalagame qarshiin isaa dabalata isiniin jedha. Minxaafii mana keessa afamu bootaa dhabnee haala kanaan afne qarshiin isaa meeqa yoo jettan 12,000 jira, 15,000 jira, 13,000 jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya diizaayinii adda addaatiin dalagachuu dandeettanii kuno inni kunii fi inni kun qarshiin garagaraa jechuudha argitanii. Inni kunii fi kun qarshiin garagara warri jaalattanii jettan lakkoofsi bilbilaa kan iskiriinii irra yeroo mara jiruudha kan barbaadaniin dalagadha. Inni kun carqiin kafaayiidha. Carqii kanneen hin ga'u jechuudha. Kanneen yoo barbaadan ammoo qarshiin isaan dabala. Carqiin firaashatti godhamu akka barbaadanitti diizaayinii barbaadanii mana maraa fi bakka hundatti argachuu dandeettanii. Lakkoofsi bilbilaa kasirra jiru viidiyoo sheer hiriyoota keessanii gochuudhaan laayik godha. Horaa bulaa fayyaan faaya isin jaaladha.